Ashama arkafu daawwattoota kiyyaa akkamitti nagaa kan fayyadamuuti alhamdulillah galatu akkuma yeroo darbee haasofni turre irratti lammaffaa isaa kan ifeerra yeroo darbee kutaa tokkoffaa keessatti maalummaa kompiitaraa ilaallee ture jechuudha. Irra immoo kutaa lammaffaa isaa wanni yaadni irra jira. Kanaafuu ni hordofaa isin jedha. Walii yaadachiifatee kutaa tokkoffaa keessatti akkuma waadaa galle kutaa lammaffaa keessatti mata duree lammaffaa qabanii dhiyaanii irra jira. Irra immoo mata duree bu'aa kompiitaraa fi gahee kompiitaraa ilaallaa jechuudha. Bu'aan kompiitaraa tokko receiving input jechuudha. Data input device irraa ni fudhata jechuudha. Akkasumas data fudhatan ajaja nu kenneef irra hundaa'ee process godha jechuudha. Erga process godhee booda immoo primary storage fi secondary storage irratti store godha jechuudha. Yookaan ni kuusa. San booda producing output result immoo nu kennaa jechuudha. Erga store godhee booda result isaa immoo nu kennaa jechuudha. Bu'aan kompiitaraa tokko kana. Amma mootiyyuu gahee kompiitaraa ilaalla jechuudha. Gaheen kompiitaraa kompiitara gahee guddaa qaba jechuudha. Jireenya dhala namaa keessatti gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf gahee inni seektara tokko keessa qabu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf gahee inni mana keenya keessa qabu barnoota keessatti dhaabbata adda addaa keessa qabu ilaalle jalqaba irraa yookaan gahee inni mana keenya keessa qabu ilaalla jechuudha. Kompiitarri mana keenya keessatti gahee hedduu qaba jechuudha. Jalqaba fakkeenyaaf mana keessa ta'aniit kaffaltii garagaraa watching move mana keessa jechuudha. Fiilm garagaraa itti ilaalu mana keessa ta'anii barachuu social media adda addaa fayyadamuu jechuudha. Feesbuukii geemii adda addaa taphachuu akkasumas tajaajila intarneetii mana keenya keessatti fayyadamuu fi akkasumas karaa elektiroonik meel ta'een nama wal quunnamuu fi barnoota onlaayinii mana keenya keessatti barachuu fi kanneen kana fakkaatan ni qaba jechuudha. Gaheen kompiitaraa mana keessatti jechuudha. Akkasumas gaheen kompiitaraa seektara fayyaa keessa yoo ilaalle fakkeenyaaf daatabeezii seenaa daatabeezii hojjetaa ittiin hojjetanii jechuudha. Akkasumas qorannoo garaagaraa ittiin hojjetu. Akkasumas X-ray jechuun raajii ittiin kaasu. Live monitoring of patient live jechuudha. Liveidhaan karaa liveetiin dhibamaa monitor ni godhu jechuudha. Akkasumas to conduct surgeries remotely fagoorra ta'anii operation garagaraa ittiin raawwatu. Akkasumas fiitasii garaa haadhaa keessa beelaanis haadhaa keessa ittiin hordofuuf ni fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf karaa ultrasound kompiitaraan naannoo jechuudha. Akkasiin gaheen seektara fayyaa keessa qabu kana jechuudha. Amma immoo gaheen entertainmentii keessa qabu bashannanaa keessa qabu yoo ilaalle kompiitarri entertainmentii keessa watching online jennee fiilmii ilaaluu dandeenya, geemii online taphachuu dandeenya. Akkasumas muuziqaa ittiin dhaggeeffachuu dandeenya. Kilipii garaagaraa kan editiin ta'u kompiitara edit ta'a. Akkasumas remix adda addaa kompiitara remix ta'a jechuudha. Footoo adda addaa illee edittiin ni ta'a jechuudha. Entertainmentiin gahee entertainmentii keessa qabu kana jechuudha. Hagana gahee hedduu qabaanni hagana dubbannee gahaa jechuudha. Gaheen indaastirii keessa qabu. Indaastirii garaagaraa keessatti gahee inni qabu tokko inventorii keessatti indaastirii keessatti inventorii wanta hojjetan inventorii ittiin godhu proposal design ittiin godhu jechuudha. Akkasumas video conferencii ittiin gaggeessu jechuudha. Akkasumas online marketing indaastirii hojii oomisha karaa online beeksifatee akka irraa gurguramu ni danda'a jechuudha. Karaa kompiitaraa kanaaf fayyadamee jechuudha. Gaheen kompiitaraa indaastirii keessa qabu kanaa fi kanneen kana fakkaatanii gahee hedduu qaba. Hanga muraasa tokko asirratti kan ilaalle kana jechuudha. Amma immoo gaheen seektara barnootaa keessa qabu laata jechuudha.
sektara barnootaa keessa kompiitarri gahee guddaa qofaa online class karaa onlineetiin kilaasii hordofuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas karaa online examination formaata safatanaa taasisan karaa onlineetiin karaa kompiitara kanaatiin fayyadamnee gaggeessuu ni danda'ama jechuudha. Akkasumas referring e-books electronic jechuudha. Tiiniti kompiitara keenya kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Online tutorial barnoota online fi kanneen kana fakkaatan ittiin argachuu ni dandeenya jechuudha. Mootummaa gaheenni seektara mootummaa keessa qabu kan governmentii keessa qabu wajjinaan. Seektara mootummaa keessatti kompiitarri daataa adda addaa poroosesii godhuuf mantiin daataabeezii citizen akkasumas daataabeezii lammii ittiin hojjechuuf ni fayyada jechuudha. The Counter Defense Organization have greatly benefited from computer intelligence for missile development, satellite, rocket launch. Raayyaa biyyaa kan Defense Force biyya tokko kompiitara fayyadamee misaayila development godhaa jechuudha. Akkasumas satellite fi rocket adda addaa launch godhaa jechuudha. Gahee kompiitaraati jechuudha. Gahee kompiitara seektara baankii keessatti ilaalama jechuudha. Kompiitarri baankii keessatti transakshinii kastaamarii yookaan maamila stoorri godhaa jechuudha. Withdraw isaanii, deposit isaanii akkasumas waa isaan baasan, waa isaan galii isaan galchan stoorri godhaa jechuudha. Akkasumas ATM wantoota akka ATM kanaan birrii akka bahatan kompiitarri ni gargaara jechuudha. Seektarri baankii ni fayyadamee jechuudha. Rakkoolee qaban baay'ee hambisee jechuudha. Kompiitarri gahee guddaa seektara kana keessa qaba jechuudha. Amma mootii gahee inni biizinasii keessa qabu ilaallaa jechuudha. Gahee inni biizinasii keessa qabu seektara daldalaa keessatti kompiitarri yeroo ammaa kana nowadays computer are totally integrated into business. Computerri seektara daldalaa keessatti totally gurmaan guututti integrated ta'ee jechuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf business transaction process ta'u karaa supplierii fi influencer akkasumas customer irraa wanta dhufu ittiin to'atu jechuudha. Akkasumas online marketing adda addaatti ni oolu. Akkasumas investmentii gurgurtaa fi akkasumas bittaa haala gabaa uumamu ittiin analyze godha jechuudha. Kompiitara fayyadamanii jechuudha. Kompiitara mootummaa gahee kompiitarri keessa qabu training keessa qabu yoo ilaalle jechuudha. Many organizations use computer-based training into their training employees to safety and improve performance. Kana jechuun dhaabbileen hedduun kompiitara irratti training kompiitara leenjii kompiitara hundaa'e hojjettoota isaaniitiin kennu jira. Kanaaf to save money to improve performance guddisuuf akkasumas mallaqa qusachuuf isaan fayyadaa jechuudha. Akkasumas video conference fayyadamanii using saving time karaa video conference fayyadamanii saving time sa'aatii save ni godhu. Akkasumas traveling cost by being able to fakkeenyaaf coostii imalaaf barbaachisu ni hambisu jechuudha. Karaa video conference kana fayyadamanii dirjitiin tokko iddoo biraa taa'ee dhaabbilee jala jiranii iddoo garaagaraa taa'ee iddoo tokko taa'eeti dhaabbilee garaagaraa jiraniif karaa viidiyoo konferansii kanaan fayyadamee leenjii adda addaa kennuu danda'a. Kana kunimmoo kan isaan fayyadu sa'aatii ni qusatu koostii imalaaf barbaachisus ni hambisaatu jechuudha. Kompiitarri gaheen leenjii keessa qabu kana jechuudha. Amma mootii gaheen aartii keessa qabu ilaala jechuudha. Kompiitarri gaheen aartii keessa qabu fakkeenyaaf daansii keessatti, footoogiraafii akkasumas aartii fi aadaa keessatti gaheen inni qabu olaanaadha jechuudha. Fakkeenyaaf
daansii karaa animeeshinii ta'een liivii ittiin darbaa jechuudha. Akkasumas footoolee dijitaalaa ittiin nu godhu koompitara kanaan jechuudha. Koompitara gaheen inni aartii keessa qabu amma tokko kana jechuudha. Gahee hedduu qaba. Amma tokko ilaallee gahaa jechuudha. Amma mootii gaheen saayinsii fi injinaringii keessa qabu koompitara gaheen injinaringii keessa qabu guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf super koompitara kan jennu tura. Isa ramaddii koompitaraa biratti itti dhufnaa jechuudha. Dhufuutti super koompitarii maal akka ta'e inni mootii kan inni nu fayyaduuf super koompitarii kun numerous application in area of research and development. Research yookaan arri yookaan hojii kan jedhu kana nu fayyadatu koompitara baay'ee guddaa ta'edha. Isa ramaddii mata duree ramaddii koompitaraa irratti itti dhufna jechuudha. Gahee inni saayinsii fi injinaringii keessa qabu tooppoogiraafii image tooppoogiraafii lafaa haala teessuma lafaa karaa koompitara kanaatiin ni argatu jechuudha. Saayintistoonni sochii lafaa karaa koompitara kanaatiin analaayisis ni godhu akkasumas ni hubatu jechuudha. Gaheen inni saayinsii fi injinaringii keessa qabu isa kanaa jechuudha. Maarree barnoota keenyarraa asuma irratti murraa jechuudha. Kanaafuu namoonni tola chaanalii kanaaf haaraa taatan koodaa subscribe godhaa maatii ta'aa isiniin jecha namoonni duraan mootiyyuu subscribe godhanii ilaalatan baay'ee galatoomaa. Viidiyoo kana seeraan guutuu isaa ilaalaa jechuudha. Hin ifatina hin ifatina har'aaf galatoomaa baay'ee wal argina. Lecture ittaanu walitti deebina jechuudha. Mata duree ittaanu qabannee ta'a lafaasa qabannee dhiyaanna. Galatoomaa waan daawwattanii baay'ee galatoomaa. Yoon daawwatanii daawwadhaa isiniin jedha. Galatoomaa baay'ee wal argina.